keenya kanaafi kanuu jedhee du'e kanuu jedhee mindaa ofii niitii ofii ilma ofii dhiisee biyyatti gale Oromiyaaf bilisu Oromiyaa qilleensaan bilisoomsee walaboomsee jedhee Jawaar Mohammad san mara dagattanii isin dhuguma bar Oromoon waa daganna maaliifi nu baay'ee waa daganna hedduu takka dhageeffadha ammallee ani gaafa Jawaar waa ta'e gaafa Jawaar waa godhani hin boofi arra tana booya maaliif dhageeffadhu sirritti arra Jawaar hin dhabne taana nama akka Jawaar as baasuuf waggaa 150 gabroomne kan amma seera deebine waggaa 150 akka gabroomnu Oromoon marti beeku qabdi ina dhageeffadhu sirritti arra Jawaar Mohammad mana hidhaa baafachuu dadhabne taanaan ummanni Oromoo walii galee bakka jiru ka'ee ka ala jirus ka biyya keessa jirus wal fakkaatee ummata keenyaaf warroota mana hidhaa jiran kanaaf falmannee diina harkaa baasuu dadhabe taanaan aarsan ammallee nu fuulduraa kafallu ilmaan keenyallee kafalu deeman waggaa 150 nu ijaan waa'ee walabummaaf bilisummaa osoo hin argine qabritti galla kana beeka ilmaan teenallee osoo akkanumatti gabroomtee boottu dartii jechuudha. Nama akka Jawaar hawaasa Oromoo keessaa as baasuuf ni jira ayyuun hedduu jira maaliif nadhii gammadaa du'a isaan agarre jiruu isaan agarre Oromoof Oromiyaaf qabsaa'e nurraa dhabamsiisan jechuudha. Na dhagahuu jirtanii nurraa dhabamsiisan arrallee Jawaar Mohammadis Oromiyaaf Oromoof qabsaa'e fuudhanii manidhaa galchanii maraneerra ta'anii achitti irra zoossaa bakka inni jiru tooyachaa jiran ajjeesisuuf jechuudha. ajandaan waa'ee biyyi dubbannu maayinni kanaaf Jawaar Mohammad dhabne jechu Jawaar Mohammad badhaasa rabbitu nu badhaase nama akka isaa argachuuf waggaa 150 dura gabroomne hagarraa falmachu jiru ammallee sanuma akka nu gaafatu beeku qaba Oromoon.